Sim kaardiin kee piripeediidha moo poostpeedii akka ta'e beektaa? Namoonni hedduun jechoota kanaa dhaga'aniiru garuu garaagarummaa isaanii sirriitti hin beekan. Kan nama ajaa'ibu immoo sim kaardii lama wal fakkaatan qabaachuun qofti maal akka isaan adda godhu hin mul'atu. Har'a viidiyoo kana keessatti piripeedii fi poostpeed maal akka ta'an, garaagarummaan isaanii maal akka ta'e, eenyuuf akka mijatanii fi kamtu siif wayyaa fakkeenya salphaan siif ibsa. Viidiyoo kanaa haga dhumatti ilaali. Sababni isaa dhuma irratti fakkeenya qarshii irratti hundaa'ee siif nan kenna. Piripeed maali? Jalqabaa piripeed irraa haa eegallu. Piripeed jechuun salphatti yoo jennu dura kaffalta booda tajaajila fayyadamta. Fakkeenyaaf sim kaardii kee irratti qarshii 100 qabdaa haa jennu. Qarshii kana bilbila gochuu, SMS erguu fi internet paakeejii bitachuu dandeessa. Yoo qarshiin yookaan paakeejiin kee dhume itti fayyadamuuf irra deebitee recharge yookaan ammoo paakeejii bitachuu qabda. Kanaaf piripeed keessatti ati baay'inaan waan dursee kaffalta yookaan ammoo qabdu irratti hundaa'uun tajaajila fayyadamta. Fakkeenya salphaa qarshii 100 qabdaa, paakeejii bitattaa, interneta fayyadamtaa, paakeejii yoo dhume irra deebitee bitatta. Kun piripeedidha. Poostpeed maali? Lammaffaa. Amma gara poostpeed haa ceenu. Poostpeed jechuun immoo dura tajaajila fayyadamta, booda kaffalta. Fakkeenyaaf ati pilaanii poostpeed tokko qabdaa haa jennu. Ji'a tokko keessatti intarneetii, bilbilaa fi tajaajila biroo fayyadamta. Erga yoo kaffaltiin ga'e booda tajaajila ati fayyadamte yookaan ammoo pilaanii kee irratti hundaa'uun biilii yookaan ammoo kaffaltii raawwatta. Kana yaadachuuf piripeed dura kaffali booda fayyadamiidha. Poostpeediin ammoo dura fayyadamii booda kaffalii jechuudha. Garuu hubadhu haaldureen poostpeed gatiin isaa fi daangaan itti fayyadama opereetara fi pilaanii ati filatte irratti hundaa'a jechuudha yeroo bittu sanitti jechuudha. Garaagarummaa isaanii haa ilaallu. Amma garaagarummaa isaanii ifatti haa ilaallume. Tokkoffaa kaffaltii irratti. Piripeed keessatti dura kaffaltaa. Poostpeedii keessatti immoo booda kaffaltaa jechuudha. Lammaffaa irratti to'annoo baasiidhaa haa ilaallu. Piripeed keessatti baasii kee to'achuun salphaa ta'uu danda'a. Sababni isaa kireeditii yookaan ammoo paakeejiin ati qabdu daangaa qaba jechuudha. Poostpeedii keessatti immoo kaffaltiin booda waan dhufuuf ati fayyadama kee hordofuun barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaa akkaataa itti fayyadama. Akkaataa itti fayyadama irratti piripeed namoota yerootti recharge godhanii tajaajila fayyadamaniif mijachuu danda'a jechuudha. Poostpeed immoo namoota tajaajila yeroo dheeraa fi pilaanii dhaabbataa barbaadaniif mijachuu danda'a jechuudha. Afuraffaa kaffaltii ji'aa haa ilaallu. Piripeed keessatti kaffaltii ji'aa dhaabbataa qabaachuun dirqamaa miti jechuudha. Haala fayyadamaa keetirratti hundaa'e amma barbaadde recharge gootaa jiboota ni fayyadamta jechuudha. Poostpeedii keessatti garuu yeroo baay'ee pilaanii fi biiliingi saankilii qabaachuu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenya qarshiidhaa haa ilaallu. Amma fakkeenya baay'ee salphaa tokko haa ilaallu. Ati piripeed sim kaardii qabdaa haa jennu. Qarshii 200 immoo guuttee jirta kaardii san irratti jechuudha. Sim kaardii san irratti. Qarshii 200 sana keessaa internet paakeejii bitatte. Paakeejiin kee fayyadamte. Yoo dhume irra deebitee recharge gootaa jechuudha. Yookaan ammoo irra deebitee kaardii san itti guuttatta jechuudha. Garuu ati poostpeedii qabda yoo ta'e pilaanii kee irratti hundaa'uudhaan ji'a sana tajaajila fayyadamta. Haga barbaadde jechuudha. Osoo kaardii yookaan ammoo paakeejii itti hin binnetti simsan ni fayyadamta jechuudha tajaajila. Boodarra yeroo ji'a guutte kaffaltii raawwatta jechuudha. Kanaaf piripeediin dura kaffalii booda fayyadamiidha. Poostpeediin ammoo dura fayyadamii booda kaffaliidha jechuudha. Mee eenyuuf piripeedii wayyaa isa jiru haa ilaallu. Amma gaafiin biraa eenyuuf piripeedii fayyadamuu qaba? Fakkeenyaaf yoo ati baasii kee to'achuu barbaadde, yeroo barbaadde qofa recharge gochuu barbaadde, internet paakeejii adda addaa filachuu barbaadde, kaffaltii ji'aa dhaabbataa hin barbaanne piripeed siif mijachuu danda'a. Keessumaa nama interneta yookaan ammoo bilbila yeroo muraasa fayyadamuuf filannoo gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Eenyuuf poostpeedii wayyaa isa jiru haa ilaallu ammoo. Poostpeed immoo yoo ati tajaajila telekoomii yeroo dheeraa
kan fayyadamtu ta'e kaffaltii kee yeroo isaa eegdee raawwachuu kan dandeessu yoo ta'e yookaan immoo pilaanii dhaabbataa barbaadu postpaid siif mijachuu danda'a jechuudha. Keessumaa hojii yookaan immoo biizinasa keessatti tajaajila telekoomii yeroo baay'ee barbaadaniif filannoo gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Garuu ammas irra deebi'ee kan hin jedhu jechuudha. Pilaanii faayil turee opereetara kee sirriitti ilaaluu qabda jechuudha postpaid irratti. Egaa kamtu wayya? Amma gaafii guddaan erga postpaid fi prepaid sim card beeknee booda kamtu irra filatamaa yookaan immoo kamtu wayyaadha isa jedhu ilaallu. Prepaid immoo postpaid isa kamtu caalame simiin kunneen? Deebii isaadha nama hundaaf tokko miti jechuudha. Maaliif jennaan kanatu caalattee murteessuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf ati baasii kee to'achuu yoo barbaadde prepaid siif mijachuu danda'a jechuudha. Ati immoo tajaajila yeroo dheeraa fi pilaanii dhaabbataa yoo kan barbaadu ta'e immoo postpaid siif mijachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kan gaarii ta'e akkaataa itti fayyadama kee irratti hundaa'a jechuudha. Egaa ammati garaagarummaa prepaid fi postpaid beekta. Mee komentii keessatti naaf barreessi. Ati sim card nama fayyadamaa jirtu kun prepaididha moo postpaididha? Akkasumas hiriyaan kee garaagarummaa isaanii hin beekne jiraachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana share godhi. Viidiyoon kun yoo si fayyade mallattoo laayikii tuqii, walwaasiitii subscribe godhi. Akkasumas viidiyoo teknooloojii afaan oromootiin argachuuf notification bell san banadhu. Walwaasiitii teknooloojii afaan oromootiin. Nagaatti.